Biyya hiyyummaa fi seenaa boodatti hafummaa keessaa bahuudhaaf tattaafachaa jirtu Itoophiyaadhaaf rakkooleen nageenyaa bakka bakkatti mul'atan yeroo dheeraadhaaf osoo hin furamnetti fufuun cobxoo irratti fanxoo akka jedhamutti ta'eera. Waldhabdee fi walitti bu'iinsi bakka bakkatti mul'atu damee baafatee bal'achaa kan deemu yoo ta'e umrii hiyyummaa dheeressuu irra darbee wabiin bahanii galuu dhabamee lubbuun jiraachuun gaafii keessaa galchuun rakkinicha walxaxaa taasisa. Namni jireenya isaa guutummaatti sirnaan jiraachuu hin danda'u. Oomishuu hin danda'u, nagaduu hin danda'u, jireenya isaa hunda disrupt godha. Qabeenyas dhabamsiisa. Lubbuu namaa irra guddaa immoo lubbuu namaa oomishu ka biyya guddisu balleessaa jechuudha. Daa'imman mataan isaanii qe'ee isaaniirraa baqatanii dhufuun kanneen abbaa dhaban jiru, kanneen haadha dhaban jiru, barnoota irraa fagaatanii jiraachuun egeree biyya keenyaaf baay'ee sodaachisa, baay'ee waan namni kamiyyuu irratti ilaaluu qabu. Bu'uuraalee misoomaa kanaan dura hiyyummaa keessa taa'amee horanne kana hundumtuu rakkoo keessa bu'ee jira. Barattoonni mana barnootaa irraa addaan citanii jiru. Duudhaan uummataa, wal dhageettiin uummataa rakkoo keessa galee jira. Xiqqaan guddaa, guddaan xiqqaa kabajuu irratti rakkoon uumamee jira. Kun immoo bu'uura hawaasaa diigaa jira. Dhaabbanni miti mootummaa CDCB Center for Development and Capacity Building jedhamu har'a rakkoolee nageenyaa naannoo Oromiyaatti mul'atan miidhaa dhaqqabsiisaa jiru irratti xiyyeeffachuun waltajjii marii qooda fudhattoota garaagaraa hirmaachisee gaggeesseera. Qindeessaan sagantichaa Mitikkuu Dheeressaa akka himanitti qorannoo gaggeeffameen rakkooleen nageenyaa naannichatti mul'atan rakkoo hawaas dinagdee hedduuf uummata saaxileera. Rakkoolee kana furuuf ammoo xiyyeeffannaa addaa hin argatu taanaanis jedhu. Hanga lubbuu namaa gaaga'uu fi hanga jireenya hawaasummaa uummataa jeequutti hanga dinagdee adeemsa oomishaa fi oomishtummaa gufachiisuutti waan deemedha jechuudha. Keessattuu amma waa'ee dhalootaa yoo fudhattee barnoonni manneen barnootaa hedduun cufamaniiru, barattoonni achirraa mana barumsaatii bahan iddoo tokko tokkotti godaananii bakka godaananitti iddootti deeggaraman barnoota isaanii godoo jalatti haa ta'u argatantu jira. Iddoo kaanitti immoo bakka hin taanetti tamsa'anii iddoo jira. Kun garaagarummaa dhalootaa yookaan jenereeshinii gaappii uumuu danda'a dafee hiikamuu baannaan jechuudha. Rakkinichi qaama hawaasaa hunda kan miidhu waan ta'eef furmaata isaaf hunduu hirmaachuu qabaataa kaasu hirmaattonni marichaa. Eeyyin argeera uummati kun. Nageenyi dhabuun rakkinni isaa maal akka ta'e argeera. Kanaaf waan karaa nagaa hiikamuu malu hundasaa hin jedheen yaada waan ta'eef mootummaan miti mootummaan namoonni qaamni hawaasaa kamiyyuu abbootiin amantaa callisanii usanii taa'uu hin qaban. Lola keessaa kana dhaabuun ammoo gaafatamaa nama hundaati. Hunda dura hojiin mootummaa tokko mootummaan nageenya biyyaa fi uummataa tiksuudha. Hojiin isaa inni duraa. Kanaaf gaafatamni inni duraa gaachi jira jechuudha. Sanatti aanee murnoota hawaasaa hunda kana keessatti qooda gurguddaa qabaachuu qaba. Qaamni hunduu nagaadhaaf dursa kennee tasgabbaa'ee miira isaa keessaa ba'ee dhimma waloof dursa akka kennu taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eef mootummaan karaa nagaadhaan furuudhaaf qophii qaba. Qophii kana immoo gara bu'aatti jijjiiruudhaaf immoo qaamolee hundarraa gahee eegamutu jira waan ta'eef kanaan nurraa eegame jira. Rakkoo kana furuudhaaf wantoota xixiqqoo irratti fuulleeffachuun wal miidhuu caalaa faayidaa waloo irratti fuulleeffachuun hojjetamaa jira kan jedhan deetaan ministeera nageenyaa Taayyee Danda'a rakkinicha furuuf waltajjii marii qopheessuun mariisisaa jirras jedhaniiru. Hayyoota amantii, marii abbootii amantii gaggeessaa jirra. Lammaffaa marii qareeyyii illiitti warra jedhaman kan isas dhimmoota gurguddaa akka biyyaatitti jiran irratti waan xixiqqoo irratti xiyyeeffannee wal balleessuu otoo hin ta'in waan gurguddaa akkaataa waliin argachuutti dandeenyu irratti waliin mari'annee walii galuu akka qabu waan san irratti marii gaggeessaa jirra. Jaarsoleen biyyaa akka biyyaatitti warri jiran jiru. Isaan wajjin taanes akka bakka wal dhabanitti namni waliin taa'ee dubbatee dubbii fixatu
Kana kanas haala mijeessaa jirra. Karaan nagaa marii qofa ta'uu hubachuudhaan aadaa mariin rakkoo furuu jiru dagaagsuun barbaachisaa ta'uu eeruun kanarrattis hojjetamuu qabaa ibsaniiru. Karaan nagaa mariidha. Ollaarraa qabee maatiirraa qabee uummanni ofiifuu rakkoon qabu. Haa ta'u immoo uummata keessas hawaasa keessas rakkoon numa jira amma haa xiqqaatu malee hundumtuu rakkoon bakka dhalatetti mariidhaan nagayaan dubbiin ilaaf ilaameen fixatu akka qabu hin gorsinas aadaan sun akka gabbatus hojjechaa jirra jechuudha.